gabaatee obboleettii keenyaatti fuuna. Yoo maashii fayyadamtes gaariidha. Waaqayyo hunduma keessan baay'isee dachaan isin eebbisuun jedhanii mucaa kana jechuudha. Eduma kan sa'aatii 4 keessa baay'ee dhukkuba ture. Nyaatas nyaachuu didee yeroo sanatti jechuudha. Waan tokko asiifachuu socho'uu hin dandeenye bakka qarumatti bu'a. Isaan booddee utuma kanaan cannaqamuu ganama hin turre ganama sabari'uu nyaanyaare ka'e achii ka'ee gaafa nyaata nyaachuudhaaf jedhu gadi hin dabarsuu maaliin jedhu afaanuma kaatee lafatti tuttufa gadi liqimsuu hin dandeenye. Innaa isaan booddee anoo cherchii bakka achuma dhaqanii iddoo kana dhufee gaafa nas dhufu namni Waaqayyoo baay'ee teellattafee kadhachiisee fi baay'ee namni Waaqayyoo kadhatee fi zayitii dibataatti godhanii kadhatanii fi yaaddeenii fayyaadhanii dhugaadha isaa asii gala jechuudha. Nyaanyaa kenninaan jedhee si'a nama gurshatee sadiin gurshatee bakka gaatee safaan saayidaa dubbachuun jammarree saganaman dubbanne dhugaadha Waaqayyoo duratti dhugaa ba'a ammas dhufe haasa'utti qa'a jechuudha. Ganama sasitti waa tokko dubbachuun dandeenye akkasumatti baadhee taa'olee dhalli isaa akka biddaa gubaa Waaqayyo garuu ija araaraa isaatiin millateera warra nuu kadhatee raajii obbo Misgaanuu Waaqayyo ayyaana isaa kana caalaatti dachaan isaan eebbisuun jedha. Ammas Waaqni jiraataan ayyaana kenneef kana ammas irraan fudhatiin yeroo hundumaa bara baraan itti hafuun jedhaan. Waaqayyo guddaas guddaanaa galateeffadha ammas irra deddeebi'aati. Waaqayyo dinqisiisaa yaasaba Waaqayyo. Waaqayyo bara isaanii maaddii isaanii jireenya isaanii umurii isaanii hamma bara baraatti isaanii eebbisu. Ganama dhuguma mucaa du'aa fiddee dhuftee Waaqayyo galata argatu baay'ee chaalenjii ture. Mucaa isaan gubaa garmalee rakkoo hamaa ture. Waaqayyo guddaa eebbifamu amma kunoo markiin isaallee geeddaramee amma haadha isaatii wajjin haasa'a.